Akkam jirtu nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii nagaa jirtu miti ani nagaa kootii nagaan keessan nagaan keenya eegamaa akka ta'e nan amana Kiristoos nagaa guutuu ta'e keessa jireenya keenyaa waan jiruuf yeroo hundumayyuu nagaa qabna baga nagaa keessan taatanii obboloonni aaraa gara chaanaalii kootii dhuftanii baga nagaan dhuftan isiniin jedheera ergaa yookaan viidiyoon karaa kanaan darbu akkasiin qaqqabuu fi like subscribe godhaatii na hordofaa hiriyoota keessanis sheerii godhaatii affeeraan isiniin jedha ergaawwan karaa kanaan darbanii akkasiin fayyadu nan amana sababni isaayyuu dursa jireenya afuuraatiif hojii afuuraatii fi ofii keenya yoo qopheessine dursa yoo laannee fi karaa hundumaan iyyuu warra guddatan taana waan ta'eef isa dursuu qabu dursisiisuu akka qabnu hin dagatinaan isiniin jedha ergaa keessatti egaa karaa chaanaalii kootiitiin hojii afuuraa irratti akkan xiyyeeffadhee isiniif dabarsu waaqayyoonis na gargaaraanis nan amana ana qofa osoo hin taane immoo namoota irraa barachuu dandeessan jedhee yaadu isiniif qabadheen yaadha kanaaf immoo hiriyoota keessan illee affeeraa isiniin jedha obboloonni na hordofaa jirtan immoo guddaa galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa yeroo nuti qabnu kuni yeroo dhimma lubbuu keenya irratti dursa kennine hojjechuu qabnudha yeroo kamiyyuu nuyi amma biyya lafaa kanarra jirutti hojii waaqayyootiif dursa kennuu qabna isa booda wanti nuuf ta'uu qabu hundumtiyyuu akka nuuf mijatu ni amana kanaaf immoo isinillee gama keessaniin waan isinirraa eegamu gahee keessan bahuu qabdu jechuudha. Iddoo dhaggeeffachuu qabdanitti iddoo immoo sheerii gootanii hiriyoota keessaniin gahuu qabdanitti iddoo ofii keessanis gochuu qabdan hundumattiyyuu gochuu akka qabdan gahee keessan akka bahuu qabdanii asumaan ergaa koo isiniif dabarsa jechuudha. Kanaaf anis immoo gahee narraa eegamu gochuu bakka hin qabutti akka yaalu akka hin godhu gooftaan koo anaanis isiniinis haa gargaaru. Egaa amma immoo viidiyoo ittaanu keessatti isiniif qabadhee wanti dhiyaachuu barbaade tokkotu jira innis kallattii ittiin seexanni dhaloota gowwoomsee ulfina waaqayyoo keessaa baasu isa jedhu irratti yaada bal'aa isiniif qabadhee dhiyaachuuf jira jechuudha. Kanaaf immoo namoonni akka dhaga'an yookiin namoota baay'ee bira akka ga'u barbaadeen jechuudha viidiyoon kun baay'ee nama baay'ee fayyada jedhee waan yaaduuf keessumaa seexanni hojiinsaa karaa namni hin beekne yookiin karaa namni ittiin eegneen jireenya namaa keessa galee jireenya afuuraa keessaa akka dhaloota baay'ee gufachiisaa jiru guutumaan guutuutti baay'een keenya argaatii jirra jechuudha. Namoonni jireenya afuuraatti qabamanii hojiin isaanii tajaajila irratti bobba'anii yeroo muraasaa fi hojii waaqayyoo irratti guutummaa jireenya isaanii kennanii yeroon booda immoo kufanii akka isaan argaman maqaan isaanii iddoo ulfina waaqayyoof hin taanetti akka waamamu yeroon ta'u nunillee baay'ee itti gaddinu in jira jechuudha. Kanaaf immoo namni kun akka kamiitiin mo'amee yookiin haala kamiitiin gowwoomfameetu iddoo dhaabbate sanarraatii gadi bu'e sadarkaa isaa sana gad lakkise yookiin immoo gowwoomfamee akka kamiitiin ayyaanni waaqayyoo sarraa akka fudhatame seexanni tooftaa kamitti akka fayyadame sammuu dhalootaa bitu seexanni tooftaa kamitti akka fayyadame ayyaana isatti kenname dibata isatti kenname akka irraa mulqu yookaan immoo akka irraa fuudhu viidiyoo taanutti isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Yeroo hundumayyuu tooftaan seexanaa karaa jireenya afuuraatiin yookiin ija afuura keenyaatiin yoo ilaalle nalatti nu gowwoomsa seexanni gamna karaa bariisa nutti agarsiisu yookaan du'a baateetu gara jireenya keenyaa dhufa osoo hin ta'in seexanni waan nu fayyadu fakkaateetu jireenya keenya keessa seenee qullaa amma taanutti nu geessisa jechuudha. Gaafa qullaa taan immoo qullaa keenya dhaloota guutuu fuulduratti gadi baaseetu nu salphisa. Kanaaf dhaloonni baay'een akka kanatti jireenya afuuraa isaanii keessaa gadi ba'anii qullaa isaanii kan ta'anii argamanii. Kanaaf immoo tooftaa seexanaa kanarratti immoo nu ijoollee waaqayyoo warri ta'anii ija afuura keenya warri baname irratti naqaanii
akka warra ijji isaanii banameetti akka warra ilmaan ifaa ta'anitti deddeebi'uuti yookiin jiraachuutii qabna. Seexanni kaleessa dhaloota baay'ee gowwoomsee ulfina waaqayyoo keessaa isaan baase har'alleetii dhaloota si'a kanaarratti illee hojjetaa akka jiru namoonni baay'een keenyan argina jechuudha. Kanaaf mee tooftaaleen seexanni dhaloota ittiin gowwoomsu keessaa obboloota dhiiraas ta'e obboloota shaamarranii tooftaan ittiin gowwoomsu, tooftaan itti jireenya hafuuraatti akka isaan dadhaban jilba akka buusan godhu keessa ofii kootirraa ka'ee ofii kootirratti xiyyeeffadhe fakkeenya gaarii akka isiniif ta'uu fi ana yeroo kamiin jilbi koo akka laafu akka godhu, yeroo kam lapheen koo akka dadhabu karaa kamiitiin akka godhu fakkeenya gaarii akka isiniif ta'uu fi isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha viidiyoo taanu irratti. Kanaaf viidiyoo baay'ee isin gargaaru, baay'ee isin fayyadu keessumaa jireenya hafuuraa keessatti, keessumaati immoo hojii tajaajilaa irratti obboloonni hirmaattanii tajaajilaa kan jirtan kallattii kamiin iyyuu haa ta'u hojii waaqayyoo keessa warra jirtanii akka kamitti seexan hojii keessan keessaa isin baasuu akka barbaadu, akka kamitti seexanni qullaa keessan isin baasuu, qaawwaa keessan ormootatti mul'isuu akka barbaadu, akka isin gadi jettan, akka isin ormoota fuulduratti